Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota, jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeeltuu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jechuun barbaada. Guyyaa har'aa kana barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha. Kan walitti ilaallu batureen barnoota keenyaa kadhannaa tajaajiltootaatiif kadhatamuu jedha. Egaa akkuma beekamu abbooliin nuuf biyyaaf warra dhibamaniif akkuma kadhannu nutis immoo abbooliidhaaf ni kadhannaa, tajaajiltootaatiif ni kadhannaa jechaadha. Uummata kana seeraan akka bulchan, akka tajaajilan, Waaqayyoonis tajaajilanii eebba sarraa akka argataniidhaaf ga'een kiristaanotaa yookiin immoo abbooliis tajaajiltootaatiif ni kadhatu. Akkana jedha, maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ni amanna. Ameen. Eegaa lubbuu keenyaa bara baraa kan taate, dursaa keenya kan taate Iyyasuus Kiristoos akkasi tajaajiluudhaaf, akkasi tajaajilaniidhaaf kan isaaniin filatte Phaaphaasota, luboota, daaqonoota, faarfattoota hundumaa kadhannaan siif dhiyeessinu nu dhaga'i. Yaa Gooftaa, mana kiristaanaa kan eebbisan tajaajiltoota akka isheen argattuuf kiristaanota kabaja kee isaan irratti akka mul'atuuf, kabaja kee isaaniitiin akka laalluuf nu taasisi. Waa'ee kee, kabaja kee ilmaan namootaa hundumaa nageenya isaaniitiif kan dadhaban qulqullummaadhaan miidhaganii mana qulqullummaa kee keessatti ciminsaatiin akka ta'an taasisi. Barsiisuudhaan, cimuudhaan, siin kan beekan, siin kan beeksisan, sirraa kan fagaatan akka dhiyeessan, hundumayyuu si faana kan araarsan akka isaan ciman taasisinii jedha. Cimina kenniif jechuudha. Yaa Waaqayyo, tajaajiltoota kee mana qulqullummaa keessatti akka afniinii fi naas mana qulqullummaa kee akka isaan hin xireessine, bakka qulqullummaa fayyina keetti kabaja kee akka hin gadhiisne guutuu jecha keetiin jabeessiin. Mora Elzaabeeriin siraashee hojii ishee hundumaa qabatanii xinqolaadhaan, matatiidhaan, macaafa galabbaxuudhaan mana kee akka hin xureessine eegin. Yaa Gooftaa, mana qulqullummaa kee keessa qajeelummaan laphee isaanii akka gubu si kadhanna. Of jaalachuudhaan hafuura kanaan akka hin qabamne, qabeenya mana kee akka isaan hin saamne, Museen teessoo isaa irratti taa'ee akka murteessu, akkuma Museen teessoo isaa irratti taa'ee murteessu taasisi. Siin akka keetti kan ta'e kan dhaabbatan, teessoo waltajjii kee hunduma irratti kennaa keetiin kan muudaman, kan lallaban akka amansiisaniif kadhatanii akka isaan fayyisan taasisin. Akka barsiisan dubbatanii akka amansiisan taasisin. Dhugaadhaaf maqaa kee ragaa godhatanii warra darban qulqulloota abboolii keenya kennaa isaanii isaanirra bulchi. Dibata kees dibatanii waltajjii irratti immoo isaan faana kabajaatiin akka isaan dhaabatan, miidhagina kee, simboo kee kan ta'e hundumaa qarshii kee akka taasifatan eebba kee baay'isiif. Jecha kee kan dhaga'an nuunis immoo ijoollee isaaniiti. Karaa dogongoraa irraa isaan deebisiif. Sababa kanatti akka hin kufneedhaaf mana kees tuffiirraatii akka oolchan bara baraan cimsiin, kabajiin. Dhugumatti waa'ee dhugaas gorsa akka ta'uuf taasisiin jechuudhaan kadhannaan kun kanarratti ni xumuramaa jechaadha. Akkuma beekamu kadhannaawwan kana gaggabaabaadha. As keessatti wanti ijoon guddaan hafuura xinqolaatiin moraa galaa cinnet kan jennu warra macaafa galabbaxan akka hin taane, garaa isaanii jaalatanii amantaa isaanii akka hin ganne,
waaqa isaanirraa akka hin fagaanneedhaaf jajjabeessi cimsiin jechuudhaan abbooliin keenya ni kadhatu jechaadha. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolee keenyaaf galanni ulfini teessoo isaa Aarriyaa Miratti isaaf haa ta'u. Waliif dabarsaa, sabiskiraayibii godhaa, sheer godhaa, walgeeltuubii waliin haa guddisnu. Egaa keenya dhumaati nagaatiin naa tura. Waaqayyo isin faanaa ta'u. Waaqayyoon hunduma keessan isin haa eegu.